في جرد يسن دبتي جرى رب سبحانه وتعالى أنا بدون التلمن أكو واقفتها أورومو كان واقفتها أورومو أما ربي إنما إرجع سال أنا ما برانجي خجلوا كان التلمن سمو سانين فرد سانا إنجو تبيك سكان نبي محمد إندورا يهودو تبيك أمني واقفتون أرب عليه وان كانت الأمانة حتى واقفتها أورومو التلمنهم ساتي كان جيتشو واقفتها أورومو أما موسى إرجع ربي تنبي محمد إرجع ربي وانجلوا كانت الأمانة ربي النبي إرجع كان جلو جيتشو سيقالتي ربي النبي إرجع وانجلوا تنمان بيفو مكان أنجلان قافسن يهود واني وري عرب عدالين كانوا ما يادات تورني جيتشون سيقالتي أكسني دا أنا أفو أتي أكسي تبادو سين جيتشو دا أتشدورا نبي محمد إندورا كان جيرو وري وان كان رابيكو وانا بيوم رابيكو يهود تقفا يهود تمو داكي غافدو جدان يو شكي قبات داكي غافدو دوغمان ست دوغاتو ست في جرا جدان رب سبحانه وتعالى إذا كان سيرت انتلو قبل ربين دوغاتو ست في جرا أتين شكين جدان نبي محمد إن شكين أني إن شكو لنغا فدو لي جدان سي وانا تفسير ابن كثير كثير نكون إن شكو لي لنغا فدو لي جدان نبي محمد شكني تيميت واني رجالة ربي نبي محمد دبتو نون دبتو ساتي يو شكا شكتن تاتي نبي إرغم ربين إن إرغو كرا كمين نبيوت دبتا يو كشكتن أكاتي جرا غافد جدان سورة دقدمي تكفارت اللي وان كان ربين دبتي جر سورة دقدمي تكفارت اللي فاسألوا أهل الذكر جران ورا بيكم زكاة نكا غافد جدان إنيون جدا ورا نبي محمدين مرمن سنين جتشو جران dak ati gaafadha jedheen akkasii dubbataa siin jechuudha. Ayyee tole. Hin bu'eessa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okay. Arabilaasha kan jedhu ragaanaadha jechuu dandeessu. Kakumoo maa kun beekamaadha. Kakumoo faa malee kakuun haaraan uf danda'aadha miti. Ragaan barbaade. Ragaa maal barbaadde? Kakuun arabilaasha kan jedhu. Kakuun haaraan aslan kitaaba moo kitaaba miti bar kakuun haaraan seenaa namoota muraasaati malee. Aslan kitaabni jedhamee dubbatamu kitaabni raajotaa kitaabni seeraadhaa kitaaba kakumoo faa keessa jira. Ragaa maal barbaada isaa wanni siin jedhe waan tokko jira sii galtee wanni ijaan argaa caala wanni ragaan biraadhaan jiru. Gurraan sitti mun barbaachisu sii galtee kun. Ijaan eega argite kana caala hin qabu. Ijaan agartee injiiliin bilaasha ta'uu isaa jechuudha. Injiiliin kakuu haaraa miti. Injiilii miti barkuudha. Kakuu haaraa kan jedhamu injiilii miti qobasi koo. Maal taate naga qabdaa? Maalidha ree? Kun seenaadha malee kitaaba seenaati malee kitaaba seenaa Paawulos seenaa Yesuus seenaa barattootaa kanneen malee kun injiilii miti. Injiil kana isa injiili sun taa'e kun bari waa'ee injiilii kitaaba dubbatu malee kun injiilii miti. Injiilii yeroo Yesuus jiru lallabamaa ture kun injiilii miti bar kun seenaadha seenatti barreeffame. Egaa Yesuus ol ba'e immoo seenaa Yesuus seenaa Paawulos seenaa ebaluudhaatti barreeffame. Seenaa barattootaa kanneentu barreeffame malee kun injiilii miti. Injiilii biraa qabda. Injiili maal ofii balleessitee kaatee saantima lafatti gattee saantima amma gate san barbaadinaan jettamu ati. Situ kiristaana situ eenyu ni balleesse immoo ragaa qabda abbaa balleesse hojii warra Yesuus innuu qabuudha jedhutu ofii keessanii balleessitani. Saantima ofii keessanii gattan ati awwal barbaadi jettammoo. Yaa ustaad dogoggoruu barsiisuu irra quraanuma barsiisuu wayyuum. Mee waan si dubbisa bakka takka si dubbisa achi boodaan waan sadi irratti haasofname. Maal jedha wanna irratti jechuun Maarqos si dubbisame. Maarqos jechuun kitaabni dura barreeffame illee Maarqos waan ta'eef. Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irra si dubbisa. Maal jedha erga Yohaannis mana hidhaatti galfamee booddee Yesuus wangeela waaqaa lallabaa Galiilaa seenee jedha. Maaltu badire? Wangeelli Yesuus lallabaatiin Galiilaa seene suni wangeelaa amma barreeffamee jiru kan amma kakuu haaraa jedhamu kan ammoo kan biraati. Baazewee Yesuus ofuma isaatii wangeelaa bari caaffata qulqullaa harkatti qabatee miti kan inni adeemaa ture. La dubbiin kun kan inni lallabaa ture kun maal lallabaa ture? Kitaaba amma barreeffamee jiru kan ammoo kan biraa lallabaa ture. Kan biraa maaltu jira ree jechuun wantoota hedduu lallabuu danda'a baazewee jechoonni inni lallabaa ture hundi isaa barreeffamuu dhiisuu danda'u maaliif hedduu waan ta'eef waaqni kuniif lafti kun iyyuu gahuu dhiisuu danda'a si galee yoo hin barreessina jennee waraqataan jechuudha garuu isaan keessaa bartoonni yeroo duukaa deemaa turan dubbii sagalee isaatii keessaa wantoota dhagaan hunda isaa dubbii sagalee isaa wanta ni dubbataa ture muraasa barreessaniiru.
Kan inni lallabaa ture kuni wangeelota amma barreeffamee jiru moo kan biraati siin jedhe gabaabaadha gaafni. Eh? Kan inni lallabaa ture wangeelonni amma afran jiru kun guutuu Yesuus as barreeffame. Kan eenyullee mormu. Phaawulos illee Yesuus as barreessee hojii ergamoota achi as barreeffamee Luuqaastu barreesse jedhama. Ergaaleen garagaraatiif mul'anni hundi isaadha kakuu haaraa kan jedhame kun Yesuus as barreeffame. Egaa Yesuus ol fuudhameen booda. Yesuus weetaa gaafa mana hidhaati erga Yohaannis mana hidhaatti galfame booddee Yesuus wangeela waaqaa lallabaa Galiilaa seenee kan jedhu kun kan inni lallabaa ture kun wangeela amma jiru kumoo kan biraati. Gaafiin kiyya gabaabaa. Isuma amma jiru. Barreeffameen jiru kaakaa amma jiru kun. Maaliif? Barreeffamee hin jiru. Oo gaariidha. Yesuus Kiristoos barreeffama kun waan akkasii kana baatee miti kan inni lallabaa ture. Maal lallabare? Dubbimti afaan isaa keessaa bahutu wangeela. Dubbimti afaan keessa maal wangeela kan jedhamu maal dubbiin hundaa miti kaa wangeela jedhama mootummaa wangeela waaqaa jedhama. Maarree akkasii kaa dubbii afaan isaa keessaa bahu sanatu dubbii waaqayyooti waan ta'eef isuma dubbataa deema malee akkoo wanta barreeffame tokko. Kamiin dubbatare kan inni dubbatu naa kenni kaa kamiin dubbatame jechi isaa maal jedhee jalqaba maal jedhee xumurama jechummaan sun. Yommuu jettu. Jechi waan jalqaba qabaami fakkeenyaaf ati wagguu dubbattu waan wayitiin jalqabda waan wayitiin xumurtame jecha kan keedha maal jedhee jalqaba wangeelli lallabaa ture sun maal jedhee xumurama. Waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee du'anii du'aa. Maal jedhee jalqaba maal jedhee jalqaba waan inni jedhee jalqabu naa kennitii xumura isaa illee hin. Maal jechuudha maal jedhee jalqaba jechuun waa'ee fayyinaa ma lallabaa ture waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabaa. Dubbiin maal jedhare dubbii sannaaf hin himtu booti dubbiin sun maal jedhee jalqaba jalqabni isaa fakkeenya quraanni bismillaahi irrahmaan irrahiim jedha macaafni seera uumamaa irratti waaqayyo jalqabatti waaqaa fi lafa uumee jedha jalqaba qaba xumura irratti ammoo erga Yohaannisiin xumurama quraanni bismillaahi irrahmaan irrahiim jedhee jinnati wannaa seedhi xumurama atamma wangeelli lallabaa ture kun jechi isaa maal jedha jalqabni isaa maal jedha xumuri isaa maal jedha. Akka quraanaatti wanti caafamee akka jalqaba kana jedhee dhumarratti immoo kana jedhee wanti jedhamu tokko hin jiru. Lakki caafamu haa baatu dubbima haa ta'u dubbiin sun maal jedhama nabi Muhammad iyyuu bar dubbima dubbatani quraanni bifa barreeffamaatii miti barka uummatatti gahe jecha bar quraanni jechaan uummata bira gahe ni qabsiisan namoonni ni qabatan quraanni jalqabni isaa akkana jedha booddeen isaa akkana jedha jedhanii hunda isaadha nabi Muhammad uummata barsiisanii bira deeman malee bifa barreeffamaatiin miti kan uummatni qabate bifa jechaatiin qabate isin birattuu wangeelli sun maal jedha jalqabni isaa xumurri isaa maal jedha mee maal jedhee jalqaba Yesuus wagguu wangeela san lallabu maal jedhee jalqabee lallaba. Waa'ee mootummaa waaqayyoo lallaba kaa uumamaa kaasee hanga mul'ataatti dubbima waaqayyooti waan ta'eef. Maqaa waaqayyoo abbaa. Maal taate sana gaame fayyaan. Wangeelli barkan lallabamu erga Yohaannis cuuphaati maal jedha Yesuus Kiristoos Luuqaas boqonnaa 16 irratti hamma Museedha jalqabee hamma Yohaannis cuuphaatti seeratu lallabamaa ture jedhe macaafa seeratu lallabamaa seeraa fi barsiisa raajootaatu lallabamaa ture jedhe Yohaannis cuuphaadhaan booda wangeela waaqayyootu lallabamaa jedhee dubbate kanuma kanaami. Wangeela kan jedhame seera eega Yohaannis cuuphaa booda waan lallabame wangeela jedhama akka macaafaatti. Wangeelli sun maal jedhe jalqabni isaa maal jedhe xumurri isaa dubbiin sun. Waa'ee fayyinaa waa'ee ayyaanaa. Wanni ayyaana sun maal jedha yaa dida maal jedha jalqabni isaa. Fayyina ayyaanaa jechuudha. Ankeenya maal jedhee jalqabaa maqaa waaqayyoo abbaa. Intalli tun maaluma isaa yaa rabbii kiyya. Mee mucayyoo ati nageenyi kan kee fayyaadha xeenaash hin deemnu. Dhiira kan dubbatu jiru isa wajjin haasa'u jira yeroo takka dhaabbadhume. Adandee dubbattu waan rakkoo qaba. Maal dubbatti macaafni dhoowwa yoo waa isii dhibanii yoo abbaa warraa gaafattuu jedha Phaawulos. Okay. Bakka biraatti dubbisamee yeroo takka maal jedha Maarqos boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 2 namoonni akka malee baay'atanii walitti qabamnaan iddoon dhabamee balballi duris dhiphate innis dubbicha isaanitti lallabaa ture jedha. Yesuus lallabaa ture dubbii. Wangeelonni kunniin hundi isaa osoo hin barreeffamin dura Yesuus wangeela lallabaa ture. Wangeela waaqayyoodha lallabaa ture Yesuus. Uummanni dhageeffachaa ture. Wangeelli sun maal jedhee jalqabaa maal jedhee xumurama dubbiin jalqaba qabdi xumura qabdi. Okay gabaabamatti inni iyyuu mataan isaa wangeela barreeffama caaffata baatee deemaan ture waa'ee fayyina bara baraa jireenya bara baraa lallabaa ture mootummaan waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geddaradhaa waaqayyootti amanaa jedheetu lallabaa ture. Maal jedha jalqabni isaa xumurri isaa maal jedha baani bar lallame isin hin jenne wama mootummaa waaqayyoo san maal jedhee jalqaba xumurri isaa jalqabni isaa maal jedhee xumurama dubbiin sun. Wanta akkas jedhamu hin jiruun siin jechaa jira bar. Waa'een fayyinaa koo wangeela lallabaa ture hin jenne wanni lallabamu tokko jalqabaa fi xumura qabaami. Moo jalqaba waa'een fayyinaa jalqabaaf xumura hin qabu.
Waa'een fayyinaa inuma lallabama Ani bakka. waan fayyinaa'um si gaafadhan. Wangeela si gaafadhan. Wangeelli sun Kan kan biraa Yesuus maalli? dubbataa ture sun kan Yesuus lallabaa ture jalqabni isaa maal jedha? Fakkeenya Maatewos yoo ilaalte hidda dhaloota Yesuusiin jalqaba. Xumurri isaadha du'aa Yesuusiin. Luuqaas illee jalqabaa fi xumura qaba. Maarqos xumuraa fi jalqaba qaba. Guutuun jalqabaa fi xumura qaba. Wanni jalqabaa fi xumura hin qabne maaltu jira isa? Wanni jalqabaa Ayyee fi xumura hin qabne dubbiin jalqabaa fi xumura hin qabne hin jirtu. Yesuus maal jedhe lallabaa ture jalqabni dubbii isa maaliidha? Xumurri maaliidha? dubbii Yesuus Kiristoos lallabaa ture waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee fayyina bara baraa, waa'ee mootummaa Waaqayyootu lallabaa ture. Isuma Waa'een san isaa maal immoo jedhee jalqabaaf jalqabe? Maal xumura hin jedhee qabu. jalqabee lallabe? Maal jedhe jecha maal jedhuun jalqabe maal jedhu naa himuu dadhabde. Maafin siimaan jiraam na fudhachuu idde maleeti. Akka quraanaa koo Khalas. bismillahirrahmanirrahiim jedhee jalqaba miti bara. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geddaradhaa. Wangeelatti amanaa, Waaqayyootti amanaa, anatti amanaa karaan dhugaan jireenyi ana malee hin jiru jedhee lallabaa ture inni. Suni bar karaan dhugaan jireenyi kan jedhe gaafa xumuraati. Gaafa guyyaa xumuraadha Yohaannis boqonnaa 14 irraa haga boqonnaa 17tti dhaamsa tokkichaati. Suniyyuu amma jalqaba qabdi laata. Suniyyuu jalqaba qabdi xumura qabdi. Ati amma wangeela gaafa Yesuus barattoonni itti hidhamanin dura wangeela inni lallabaa ture naaf himuu dadhabe. Ayyadis bira dabre. Akka hundattuu bira dabre amma waan biraadha haasofna waan biraadha gaafii biraa yoo qabaatte gaafii biraa gaafadhu anatu gaafii si gaafata yookaan. Gaafadhu rakkoon qabu. Kiristaana ati kiristaanaadha saa maqaa kiristaana jedhu kanatti amantaati. Maaliif itti amantaa maqaa kiristaana jedhu? Eenyu si moggaase? Maqaa kiristaanaa jedhu kana bartootatu Anxooqiyaatti yeroo jalqabaatiif walitti qabamanii achitti kiristaanummaadhaan jedhanii moggaasanii garuu ani duuka bu'uu kiristaana jechuun Kiristoos duukaa kan bu'an jechuu sababa ta'ee fi nana manaa. Mee naa kennime barattootatu akkas moggaase kan jedhu. Hojii ergamootaa boqonnaa 11:35 kaasii dubbifadhu. Achirra kan jiru akkasii miti kaa warra waaqa tolfa warra biraatu jaran akkas jedhee jedha malee suni barattootatu moggaafateen jedhu. Eenyu jedhi Anxooqiyaatti yeroo jalqabaatiif bartoota jedhamanii waamaman jedha. Nama biraattu jedheen kaa. Lakki macaafata akkas jedha. Maaltu akkas jedha mee naa dubbisme naa dubbisme. Dubbisi yoo salphaatti ta'e jechuun baasii wanti mul'isuudhaaf hin danda'u waan ta'eef. Yommuu isa argatteesse Anxookiyaatti isa geesse isaanis waggaa tokko guutuu waldaa sanaan wal ga'anii namoota baay'ee barsiisanii barattoonnis yeroo jalqabaatiif Anxookiyaatti kiristaana jedhamanii jedha. Yaa. Maal jedhaman jedha eenyutu jedheen isiin jedhe bar. Okay. Gaariidha yaadni kee maalii fi gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota yeroo fo'ate 12 isaanii aboo kennee fi dhaqaatii dhukkubsattoota fayyisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa gatii utuu itti hin baasin fudhattanii gatii utuu itti hin baasin dhaqaa lallabaa jedhee erga isaan ergee booddee nama hundumaa cuubaa maqaa abbaatti ilmaatti hafuura qulqulluutti isaan cuubaati bartoota koo godhaa jedhee isaan erge isaan immoo utuma ergama isaanii sana keessatti Anxooqiyaatti yeroo jalqabaatiif kiristaana jedhamanii waamanii waldaa walitti qabamanii jechuudha. Nuun immoo ergaa isaanii sana sababa fudhannuu fi duuka buutuu Kiristoos sababa taaneef kiristaana jedhamne yoo waamne rakkina waan qabu natti hin fakkaatu. Eenyutu moggaaseedhaani kan jedhe. Maal? Maqaa kanaan eenyutu akka jedhe kiristaanota jedhee kiristaana kan jedhee moggaasisuun eenyu? Kiristaana jedhee kan moggaasu kun namaadha. Garuu Kiristoos duukaa kan bu'u Kiristoos immoo isa mataa ta'e sanaadha jechuudha. Isa mataa warra moggaa'e sanaa ta'e. Jecha kana Yesuus fayyadamee beeka. Afaan kam dubbachaa ture Yesuus? Yommuu jettu. Afaan kamiin dubbachaa ture? Afaan biyya lafaatiin inni barsiisaa ture. Afaan kamiin? Kan uummata wajjin haasawaa ture. Afaan saba sanaa kaa? Afaan saba saniidha, Aramaayikiidha, kun ammoo Hibruudha. Akkanami? Afaan kiristaan jechuu jedhu immoo Kiristoos kan jedhamu jechuu kuni duruma jalqabaa jecha afaan Giriikiiti malee jecha afaan Hibruu yookaan Aramaayikiiti miti. Kanaafuu kiristaana jedhee kan moggaase eenyudha? Afaan
Namoota moggaasan kan biraa evidensii yoo qabdate immoo